yaaddoo qabu kan ibsu yoo ta'u gocha kana boordiin filannoo biyyoolessaa kanaan dura ibsa gaazexeessotaaf kenneen balaaleffateera. Rakkinni dhorkaaf daangeffamni mootummaadhaan yookaan qaamota birootiin paartileen siyaasaa walgahii isaanii yookaan walgahii biroo akka hin geggeessine gochuu seeraaf mirga walitti qabamuu gurmaa'uu firmaachuu cabsuudha jechuudhaan komishinichi ibsa har'a baaseen beeksiseera. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa qaama olaanaa kana itti gaafatamaa taasisuudhaan dhaabbataadhaan sirreeffamuu qaba jedhanii jiran. Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa himannaa aangaa'ota siviilii fi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti banee ture addaan kutuu isaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti. Yakka hojjechuun shakkamanii kanneen turan hoogganoota siviiliif waraanaa Abuut irratti himannaa dhiyaatee ture adda kutuusaa ministeeriin haqaa beeksisee jira. Himannaan irratti dhiyaate adda citee dhimmi isaanii bu'uura haqaa ce'umsaatiin akka ilaalamu gochuun barbaachisaa ta'e argameera jechuun ministeeriin haqaa sa'aatilee dura fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera. Waggoota lamaaf wal waraansa geggeessame waliin yakka wal qabate haqa ce'umsaan ilaalama jedha ibsi sun. Akka waliigaltee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin wal qabatan bu'uura haqaa ce'umsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalamu waliigalameera jechuun ibsi ministirichaa itti dabaluun beeksiseera. Himannaaleen yakkaa adeemsa falmii irra turan bu'uura labsii 943 bara 2008 keeyyata 6 saatiin ka'uusaa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira. Humnoottan naannoo Tigraay aanaa Abargallee waggaa lamaa fi walakkaadhaa qabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Aanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii deebisanii dhaabuudhaaf hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaan qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilamanii gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan tujubeen nutti himti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemanii fi Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota sababa hokkarrii hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa dhibbarraa harka 46 dabaluusaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meeditiraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meeditiraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti du'i gaddisiisaan hanga dhibbarraa harka 80 ta'u utuu namoonni hospitaala hin gahin dura mudachaa jira. Itti fufees sun yaaddoo guddaa ka jiraattonni Somaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa Afgaanistaan yookaan Sudaan yookaan bakka kamiyyuu jiraatan hospitaala ga'uuf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiran. Kaka'umsi dhimma miidhaa sammuu naannoo kan WHO erga hundeeffame ji'oota 18 keessatti biyyoota dadhaboof walitti bu'insaan miidhaman keessatti dhukkubsattoota miidhaman tilmaaman 800 kan dhaqqabe yoo ta'u taateewwan miidhaa jumlaa 200 ol ta'aniif deebii kenneera. Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariisii daawwannaa isaanii Afrikaa keessatti taasisanii innaa itti fufaa jiran kanatti diinagdee dubartootaa cimsuudhaaf kan oolu doolaara biliyoonii 1 gumaachuu isaanii ibsaniiru. Hariis roobii kaleessaa Taanzaaniyaa galanii jimaata borii immoo gara Zaambiyaatti deemu jedhamee eegamaa jira. Oduun kun bal'inaan akka ta'anutti dhiyaata. Taantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariis daawwannaa biyyoota sadiitti geggeessan innaa xumuranitti fayyadama dinagdee dubartootaa fooyyessuuf kaka'umsa doolaara biliyoona 1 kan gumaachan ta'uu beeksisan. Waajjirri Hariis maallaqi kun kan argame mootummaa Ameerikaaf waadaa damee dhuunfaa biraa galame irraa ta'uusaa ibsuudhaan utuu isaan gara Taanzaaniyaa fi Zaambiyaatti hin imalin dura Gaanaa keessatti innaa isaan daawwannaa irra jiran beeksifame. Daawwannaan kun walgahii muddee keessa pirezidaanti Joo Baayiden hoogganoota Afrikaa waliin Waashingtanitti geggeessan hordofee yoo ta'u yeroo Ameerikaan dhiibbaa Chaayinaa fi Raashaa ardii kanarratti qaban guddachaa jiru madaaluu barbaaddutti. Hariis kanaan dura Gaanaaf gargaarsa misoomaaf aadaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 39 investimentii tasgabbii nageenya ijaaruuf kan oolu biyyooti Afrikaa handaara galaanaa jiran immoo doolaara miliyoona 100 gumaachaniiru. Kaka'umsi dinagdee kun maallaqa dinagdee dijitaalaa dubartootaaf doolaara miliyoona 60 akkasumas kan doolaara miliyoona 400 ta'u immoo addaddummaa dijitaalaa kan saala irratti hundaa'e dhiphisuuf gumaachamee jira. Kamala Hariis yeroo ammaa Taanzaaniyaa ka seenan yoo ta'u Daar es Salaamin innaa gaanitti pirezidaanti Saamiyaa Suluhu Hasan waliin innaa wal arganitti hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu ilaalchisee mari'ataniiru. Daldala ilaalchisee illee kan mari'atan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi warshaa albuudaa haaraa kan albuudaalee kan akka nikeeliif kabiroo oomishuu kan deeggartu ta'uu isheef warshaan kun bara 2026tti baatirii sadarkaa nikeelii gara Yuunaayitid Isteetsitti erguu irratti karoorfate.
Pireezidaantii Joo Baayiden adeemsa dimookiraasii addunyaa gara boodaatti harkifataa jiru cimsuudhaa fi biyyoottan michoota ta'anii wajjiniin hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Doorsisa Raashaatii fi Chaayinaa ofirraa qolachuudhaa fi akkasumas gama teknooloojiitiin basaasa isaan taasisaa jiran dura dhaabbachuudhaa fi gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miliyoonii 700 ramaduu isaaniis beeksisaniiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata. Pireezidaanti Joo Baayiden boodattafummaa dimookiraasii addunyaarraa hambisuuf akkasumas basaasa teeknooloojii irratti oofamutti duuluuf doolaara miliyoona 700 innaa gumaachanitti Raashaaf Chaayinaanitu arganii biyyootii dimookiraasii gidduutti tokkummaan akka jiraatu gaafataniiru. Baayiden yaa'ii dimookiraasii lammaffaa irra hedduu gama viidiyoon geggeessame irratti muummee ministeerotaa michoota Ameerikaa kan Israa'eliif Hindii dabalatee hoogganoota 121 afeeraniiru. Isaanis pireezidantummaa Doonaald Tiraamp seera cabsuuf haleellaa biilsa mana maree Ameerikaa irratti raawwatameen booda amanamummaa Ameerikaa bakka duraatti deebisuuf jecha duraan kan Baayideniin yaadamee ture miirri dimookiraasii innaa Yuukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf yaalaa jirtuuf Chaayinaan dippiloomaasummaa irratti innaa haleellaa ooftutti bifa haaraa qabatee jira. Walga'iin kun Raashaan waraana haqa hin qabneef sababaa hin qabaanne Yuukireen irratti raawwatteef akka itti gaafatamtu akkasumas dimookiraasiin cimaa adeemuu isaa irratti ni hojjannaa jechuudhaan Baayiden haasaa baniinsa gabaabaa dhageessisanii dubbataniiru. Walga'iin jalqabaa garmalee Ameerikaa irratti kafuulleffate jechuun erga qeeqame booda Baayiden hoogganoota ardii tokkoon isaanii kan Kooriyaa Kibbaa, Zaambiyaa, Koostariikaa fi Neezerlaand irraa dhufan isaan waliin akka keessummeessan filataniiru. Kabiyyi isaanii yaa'ii sadaffaa keessummeessuu ishee beeksisan pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoong Suk Yeol dimookiraasii yeroo ammaa haleellaa jala jiru deebisnee dadammaqsuuf imala haaraa jalqabuu qabna jedhan. Dimookiraasii biyyoota kabiroo jajjabeessuuf Baayiden doolaara miliyoona 600 miliyoona 90 akka gumaachan ka beeksisan ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksaniiru. Maallaqni Ameerikaa kun sagantaalee filannoo bilisa ta'e geggeessuuf, miidiyaa walabaa tarkaanfachiisuuf, tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamu cimsuu ka deeggaru yoo ta'u, waadaa doolaara miliyoona obbo Dassaaleny Bokkonjaa qaama hin beekamneen har'a ganama ajjeefamuu isaa waajjirri isaanii ibsee jira. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaas qaamni hidhate ajjeesuu isaa dubbatee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaaleny Bokkonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru. Obbo Dassaaleny Bokkonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'aa ganama naannoo sa'aatii 2 ta'uu damarruutti mana isaaniitii gara jireenya hojjetanii qaama hin beekamne rukutamanii wareegamuu isaaniitidha. Qaama hin beekamne yommuu jedhamu wanti adda bahee beekame jira tarii kan qabame kan shakkame. Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaamonni kallattii adda addaadhaan rakkooleen nageenyaa kan isaa kanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukutee eenyuudha akkamitti rukutame kan jedhu qaamni nageenyaa to'annaa kakatteessa adda addaadhaaf hordoftii jira. Isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu. Kanaaf ammoo kan hin beekatu. Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaaleny guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii firoottanii fi miiltowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname ba'achuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaaleny Bokkonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kana raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsuun maatii firoottanii fi miiltowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaaf geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riphxee loltootaa 5 jechuun waamuuf mana maree bakka bu'ootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa ture jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haalaa turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti diinagdeen biyya Sudaanii haala rakkisaa keessa jira. Gabaasaan VOA Henry Wilkinson
kaartuumitti ministeera maallaqaa mootummaa Sudaan haasofsiisuudhaan Ahmad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu Omdurmaan keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'eef jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000tti gadi bu'uu dubbata. Ani soomu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'insa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti. Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyattii aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jira jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakrii Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti. People don't have purchase power to buy anything. The majority of people namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisu hin qaban. Yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisu hin qabnu. Garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 50% dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna. Ministeerri maallaqaa ka Sudaan Jibriil Ibraahim gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudaan bara 2021 aangoo qabate as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirti jechuudhaan mufannaa qaban ibsaniiru. Diinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan. Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the mootummaan siivilii ka biyyoota gama dhiyaaf quubsaa ta'edha. Kanaaf mootummaa siivilii yoo arganne utubawwan jiran sochoof dhiisuu isaanii hin beeknu. Waan biraa gaafachuu danda'u. Warra bulchaa jiran miidhuuf osoo hin taane warra bulfaman miidhuuf deemu. Dhiyeenya kana sirreeffama guddaan maallaqa mootummaa waliin walqabatee taasifame mootummaan waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun diinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uusaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibraahim akka jedhanitti. Actually, that's not true. The initiative came from the Minister of Finance. We have dhugaa dubbachuudhaaf sun dhugaa miti. Yaadi kun ministeera maallaqaa irraa kan dhufedha. Kaampaaniilee guutummaatti damee mootummaatiin qabaman qabna. Garuu maal akka hojjetaniif maallaqa isaanii akkamitti akka baasan irratti dubbii hin qabnu. Kanaafidha ministeerri maallaqaa kun maallaqa mootummaa to'achuu akka qabu agarsiisuudhaaf ka yaale. Sudaan garee waraana Raashaa kan masaraa Kireemliin waliin hidhata qabu Waagner jedhamu waliin hidhata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurraa gabaasi ba'e akka agarsiisutti Waagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjeteera. Ministeera maallaqa Sudaan kan ta'an Ibraahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjetaa akka hin jirre dubbatan. I don't see much of a financial link between Sudan and Russia. Sudaaniif Raashaa gidduu walitti dhufeenyi maallaqaa baay'ee kan jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenya aga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministeera maallaqaa waliin homaan qaban. Waagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru. Namoota idilee Sudaan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gismiraabit Abdallah karaa cinatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti. Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaan deeggaru mootummaa milkaa'aa qofan deeggara. Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenyaa mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu